Gurraacha uffachuun nurraa hin bareedu. Gurraacha uffachuun nu ga'a. Ni ga'a. Gurri keenya nu dhiige ni ga'a. Eenyutu dhufee nutti dubbata? Eenyutu deemee du'aa jira? Maaliifidha kan nuti du'uu fi qofaa fuulduratti deemnuuf? Dargaggoonni haa dhaabbatan. Hin deemin. Jaarsoliin haa deeman. Dhagaa haa fuudhanii. Marga kutanii adda isaanii irratti qabatanii haa deeman. Jaarsummaa nuuf wayya. Qawween ni ga'a. Fala hin qabu. Maali? Anis lolee obboleessa keeti jennaan gad jedheen boquu cabsee qofaa koo deebi'e. Yoo yaashama akkam jirtu waan guyyaa kaleessa sanbata guddaa dhageenye hedduu namoota gammachiisee waan eenyu iyyuu yaadee kana dubbata jedhamee nama hin eegamnetu qopheessitoota sagantaa sanaa fi qaama mootummaa naasise. Tasa naasuu guddaan mana isaanii seene waan godhan wallaalani. Taarikuu Dishtaagiinaa dhugaa jiru waan dubbateef asaa dhaabsisanii sirba isaa akka inni itti fufuu jedhame. Egaa dubbiin akkana seexanatu dubbate jechuuf nu rakkisa. Sababni isaas nagaa kan lallabu warra Waaqayyoon sodaatan qofa waan ta'eef. Macaafni yeroo dubbatu warri nagaa buusan haa gammadan, isaan ijoollee Waaqayyoo hin jedhamu. Warri qajeelummaadhaaf jedhanii ari'ataman haa gammadan, mootummaan Waaqaa kan isaaniitii jedha. Egaa taarikuu Dishtaagiinaa waan dhugaa dubbateef gidduutti akka inni dhaabu godhani. Kana qofaa osoo hin taane miidiyaatti dhufees akka inni dhiifama gaafatuuf isa sodaachisan. Taarikuu Dishtaagiinaa sodaachisi si ajjeesna jedhu narra ga'eera jechuun dubbateera. Karaa Facebook peejii isaa akka armaan gaditti dhiifama gaafateera. Na of galchaa kabajamtoota ummatoota Itoophiyaa waan hundumaafuu dhiifama sin gaafadhaa. Ani hundumaa keessan duratti kan dhaggeeffatamuu fi mul'adhudha. Ani garee shororkeessaa deeggaruuf waan yaadee dubbadhe hin qabu. Kanaafuu ummatoota Itoophiyaa jilbeenfadhee dhiifama nan gaafadhaa. Gooftaan Itoophiyaa fi ummatoota ishee nuuf haa eegu jedhee ergaa isaa karaa Facebook peejii isaatii dabarfateera. Gurri keenya nu dhiige ni ga'a. Eenyutu dhufee nutti dubbata? Eenyutu deemee du'aa jira? Maaliifidha kan nuti du'uu fi qofaa fuulduratti deemnuuf? Dargaggoonni haa dhaabbatan. Hin deemin. Jaarsoliin haa deeman. Dhagaa haa fuudhanii. Marga kutanii adda isaanii irratti qabatanii haa deeman. Jaarsummaa nuuf wayya. Qawween ni ga'a. Fala hin qabu. Maali? Anis lolee obboleessa keeti jennaan gad jedheen boquu cabsee qofaa koo deebi'e. እኔም ተዋግቻለሁ። ከወንድሜ ጋር ነው ሲባል ጎንበስ ብዬ ብቻዬን ተውኩኝ።